Uff, dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana argee imimmaan koo qabachuun dadhabe. Jiruu biyya Ormaa. Nagaan dagannee nageenyiif araarri Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii an nagaa koodha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan har'as viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee viidiyoon koo isinitti tole subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa hiriyoota keessaniif illee isiniin jecha. Har'a viidiyoo kana irra deddeebi'ee dhugaa dubbachuudhaaf irra deddeebi'ee laala jechuudha. Baay'ee garaan na hammaatee garaan na badee jechuudha dhugaa dubbachuuf ana natti fakkaate jechuudha viidiyoon kun. Jiruun biyya namaa baay'ee rakkisaadha. Waaqayyoon uummata keenya harka namaa keessaa jechuudha. Harka namaa biyya namaati nu haa baraaruun isiniin jedha. Egaa jiruu keenya jijjiirrannaa of jijjiirraa maatii keenya jijjiirrenneeti kan biyya baanu yeroo ammaa kana jechuudha. Keessattuyyuu yeroo ammaa kana akkuma waliin argaa jirru baay'ee hammaate jechuudha. Keessattuyyuu dargaggoon gara biyya Dubaayii deemuu irratti baay'ee tokko baqa achuma aramaa jiru jechuun hin danda'ama jechuudha. Surumayyuu amma wal ilaalanii jechuudha. Safara tokko namni tokko ebeluun ilmi ebeluu Dubaayii deeme jennaan tokkos baqa boru ganama Finfinnee deemee paaspoortii baafata jechuudha. Amma waan akkanaatu baay'atee jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa yeroo tokko biyya namaa deemuun kuni faayidaas ni qaba miidhaas ni qaba. Kuni akka carraate jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo duratti illee baay'inaan dubara jechuudha. Dubara biyya Arabaa kanatti kan imalu amma immoo surumayyuu dhiirotatu caalaa jira jechuudha. Bara kana keessa erguma nama biyya galee bara kana keessa yeroo ammaa kana maayidha hoo'ayyoo naan jettane dargaggoonni Dubaayii deemudha jechuudha. Dargaggoonni akka jiranitti jechuudha. Sanumayyuu immoo akkamitti Dubaayii deemaa jiru yoo jettani namoonni hojii qaban dargaggoonni hojii bajaajii fa'aa hojjetan jechuudha. Maal godhu bajaajii sana fakkeenyaaf yeroo bajaajii sana aaddisii ishii bitanii yookiin 400 yookiin 500 bitu jechuudha. Amma immoo bakka yeroo gabaabduu keessatti dallaalonni Dubaayii maal jedhuuni ijoolleedhaan 100 ji'aan 100 nyaattu damoosti keessan ji'aan 100 jedhuun ijoolleedhaan. Amma ijoolleen egaa wal irraa dhageessi waan ta'eef ilmi beluu Dubaayii deeme jennaan tokkos boruma ganama Finfinnee deemee paaspoortii baafata jechuudha. Wal ilaalaniiti jechuudha. Dargaggoonni bajaajii oofan jechuudha. Itoophiyaa keessatti dargaggoon bajaajii ooftu amma maal gochaa jiru bajaajii illim godhanii nyaachisanii gurguranii gatii dura ittiin bitan osoo hin ta'in nyaachisanii gadi buusanii gurguraniiti kan Dubaayii deemaa jiran jechuudha. Kun immoo jechuudha an akka kootti dargaggoonni akkasitti amma bajaajii itoo oofanuu otoo hojii qabanuu hojiin ishiin kun daftee nu milkeessitu bakka gaarii tokko nu qaqqabsiistu jedhanii bajaajii gurguranii dallaalota Dubaayitii 400 kan falanii Dubaayii deemaa jiranii baay'ee tokkoon taazabee tuffadhee jira jechuudha. Innis deemanii jijjiiramuu rakkoo miti jechuudha. Deemanii maa jijjiiraman jechuu koo miti. Beeki carraan kee carraa koo miti. Carraan abbaa ta'e wayii carraa kee miti jechuudha. Carraan kee carruma keetii yoo milkooftee milkooftaa yoo immoo carraan keessi kuffisiin kufta jechuudha. Amma inni wal ilaalanii deeman kuni dallaalonni amma fakkeenyaaf ji'aan 100 nyaatta yoo siin jedhe yeroo Dubaayii qaqqabde akkas miti dubbiin. Yeroo Dubaayii qaqqabde 50 nyaachuun siqaayii guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf immoo viidiyoo jalqabarraa hubattan jechuudha. Arabaan illee akkatti reebamu afaan wallaaluun jira. Biyya namaa deemuun nan beeka waan ta'eef chaalenjii guddaa qaba jechuudha. Chaalenjii guddaa keessa darbiteeti kan wayi irra geessu. Malee biyya laa callisteetuma Dubaayii yookiin Saawudii yookiin Joordaan Kuweet jedhanii isa callifamuuti hin beektu muusin jechuudha. Hunduu seenaa mataasaa qaba. Anama mataa kootti seenaa mataa kootii qaba. Akkamitti yeroon biyya Arabaa ture maaltu na mudate akkamittiin itti bare waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Ijoolleen dargaggoon kun immoo amma Dubaayii jennaan qarshuma kan falamuuf dhugaa si'anii ilaalaniit waan qaban gurguranii abbaan qotiyyoo gurguree waan baqa manaa hundumayyuu qotiyyoon gurguramee baqa sadarkaa baqaashii ciriqiitiin biyyarraa ba'u jechuudha. Maaliif egaa ji'aan 100 nyaannaa
bakka ji'a lama keessatti wanta maatiin keenya gurguree fixe deebisuu dandeenya kan jedhu sammuu isaanii namana. Warroonni immoo amma bajaajii gurguranii nyaachisanii fa'aa gurguranii achi geessee waan si mudatu hin beeku. Rakkachuu dandeessa, milkaa'uu dandeessa. Fakkeenyaaf dargaggoon amma bajaajii fa'aa gurguranii deemanii bajaajii 1,400 dallaadhaa kan falanii hamma deeman keessattuu dargaggoonni Itoophiyaa keessatti hojii fataa kan jedhe hojiin hin jira kan dargaggoota. Innis maa inni yoo naan jettan 1,400 qabaattee indaanqoo tokko itti horsiistee indaanqoo tokko lukkuu tokko jechuudha. Lukkuu tokko mana xiqqoo ishii kireessitee jechuudha. Mana xiqqoo ishii kireessitee yoo horsiisuu eegalte biyaansi lukkuu tokko yoo horsiisuu eegalte fakkeenyaaf ji'a 12ffaadhaa jennu amma. Baatii innaa ji'a 3ffaa lukkuun atamma nyaata laachafii jirtu kun ji'a 12ffaa galchite kun yeroo ji'a 3ffaa killee buufti jechuudha. Killee buufti waggaa sanatti 400 surumayyuu 400 immoo lukkuu asiifas horsiista. Fakkeenyaaf 100 yoo qabaatte lukkuu qallaan horsiiftu. Lukkuu na horsiistu lukkuu tokkitti ishii cuucii birrii 400 bitta jechuudha. Ishii 400 yoo bitte lukkuu fakkeenyaaf fi birrii qarshii 100 yoo qabaatte dargaggoo taate dargaggeetti taate Itoophiyaa keessatti fatayee hojjetta. Lukkuu horsiista lukkuu sana nyaatanii bitta jechuudha. Nyaata kan dafee dhalchiisu jechuudha. Nyaata bittaa nyaata sana naa bitte aga ji'a 3tti nyaata sana kennitee fi kunuunsita ji'a 3 booda immoo ishuma of danda'a ishumas danda'a jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan qaaloftee inni dubbachuu malee hojii akkamii jira akkamitti jijjiiramnaa kan jedhu dargaggootas dargaggeetti keessas hin jiru. Kanaaf egaa hojii yoo tuffachuu baatte hojii tokko Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf maal qabaachuu qabda? Obsa qabaachuu qabda. Obsa qabaachuu qabda. Edda obsa qabaatte immoo wanta barbaadde hojii xiqqaa haga guddaatti hojjettee jijjiiramuu ni dandeessa jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Kanaaf Itoophiyaa keessatti immoo haaluma qaala'insa jireenyaa keessatti hunduu nyaatituma bula. Qaala'insa qaala'u malee kan cireenyaan hin jiru, kan laaqana nyaanne hin jiru, kan irbaata nyaanne hin jiru jechuudha. Itoophiyaa keessa immoo waan barbaaddu hojjettee maabiraata kee ofirraa kanfaltee mana kiraa hin qabdu taanan. Maabiraata kee ofirraa kanfaltee bishaan kee ofirraa kanfaltee nyaata kee of dandeessee ijoollee yoo qabaatte ijoollee kee barsiifattee naan sana maalti darbe jiraattee jedhama jechuudha. Wanti biyya Arabaa nama geessu hin jiru. Kanaaf egaa walumaa galatti viidiyoon qabadhee dhufe kun baay'ee na gaddisiisee imimmaan buuseen bu'ee dhugaa dubbachuuf ana natti fakkaate. Anis seenan dabarse waan qabuuf ana natti fakkaate baay'ee na gaddisiisee dargaggoota hamma biyya irraa ba'aa jirtan viidiyoo kana yoo argitanii irraa waa hubattu jedhee yaada. Akkuma gaggabanii ka'an hin taatu dubbiin waan nama mudatu hin beekan waan ta'eef dargaggoonni keenya hojii baay'ee jira Itoophiyaa keessaa. Gadi jettanii yoo hojjettan bajaajii tuffattanii gurgurtanii deemaa jirtu kanarraallee of qusadhaa. Warri immoo hin deemnaa jettan immoo Waaqayyo bakka gaarii isinaa buusu isinaa milkeessu jabaadhaa isiniin jedha. Isinis egaa obboloonni koo biyya Arabaa jirtan shamarran jabaadhaa Waaqayyoon isinaa milkeessu. Wanta hojjetattan walitti qabadhaa wanta seenadhaa isinii ta'u tokko guyyaa akkanaa biyya akkanaatti kanan hojjedhee bara akkanaa waggaa amma kana jettanii waa yaaddan tokko waa yeroo hundaatti yaadattan tokko kaawwachuun dirqama isinii ta'a. Jabaadhaa wanta hojjettan adaraa keessan kaawwadhaa. Birri keessan hin qisaasessinaa. Birri keessan qisaasessuu baana Itoophiyaa yeroo dhuftan fatayee jiraattu isiniin jedhaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Fayyaa naa ta'a.